Obboleettiin teenya asirratti argitan kuni maraatteeti yeroo ammaa kana maraattee gara biirootti deebitee argamaa jirti jechuudha. Baay'ee namatti dhagahama. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa qabu nagaa fayyaa guutidha. Warroonni mana keenya faarawwataa ta'an like share subscribe godhuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni duraan turtan immoo garuu like share tuquudhaan nu gargaaraa isiniin jechuu jaalanna. Egaa ka viidiyoon har'a qabadee dhufe obboleettiin teenyatuni har'a maraattee rakkoo hamaa keessa jirti maaloo dhaqqabaa jechaa jiru jechuudha. Dhugaa namatti dhagahama. Ijoolleen teenya yeroo biyyaa baanu dalagachuuf hojjechachuuf nama ta'uu fi garuu gaafa keenyummoo faallaa ta'ee hedduu keenyatti dhufaa jira jechuudha. Wanti kun maaliif dhufaa yeroo ammaa bara kana keessa maaliif ijoolleen baay'inaan akkana taati maaliif baay'inaan dhukkubsatu akkasumas maaliif baay'inaan maraatu sammuun tuqamu jennee yoo gaafa madaallu jechuudha. Nuti an akka mataa kootiitti jechuudha. Ijoollee baay'ee nama maraatanii dhukkubsatanii argamaa jiran ijoollee haarawaa biyyarraa dhufanii jechuudha. Dhukkuba sammuutiin akkasumas dhukkuba onneetiin bakka sodaadhaan waa hundaan kan miidhamanii argamaa jiran baay'een ijoollee haarawaa biyyarraa dhufanii isaan kun maaliif akkana ta'aa jiru jennee gaafan ani ofii kiyya taa'ee ilaalu yeroo ammaa kana kan biyyarraa dhufaa jiran daa'ima waggaa 15 gadiifaadha. Daa'imman qumatiyyaa dheeratu qumatiyyaa guddatu malee umuriin isaanii baay'ee xixiqqoo kan taantu biyyarraa ba'aa jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya ormaatitti daa'imman umuriin xixiqqaa biyya ormaa hojjechuu hin dandeechu koongumallee jechuudha. Kana jechuun koo biyyoota arabaa keessa waa hedduutu jira. Manni isaanii baay'ee guguddata. Fakkeenyaaf yeroo jalqaba gola arabaa ol seenanii jechuudha. Ijoolleen tuni arabdoonni araba dubbatu yeroo dubbatan baay'ee iyyuu baay'ee wacuu gizee sanimmoo waan lolan namatti fakkaata nama rifachiisu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf isarratti aansuudhaan immoo ijoolleen baay'ee maraatuudhaan saaxilamaa jiran ijoollee Saudi Arabiyaa dhufaa jiran jechuudha. Biyyi kun baay'ee ulfaata warroota keessa jiraachaa jiruuf jechuudha. Baay'ee ulfaatu. Kanaaf namni isaanii namatti iyyuu yoo namatti haasan namatti iyyuu gizee namatti iyyasan nama rifachiisu itti aansuudhaan immoo iyyuu manni isaanii gurguddaadha baay'isee gurguddaadha. Hoteela Itoophiyaa keessatti mana guddaa kan jedhamu hoteela jechuudha. Garuu biyya Arabaatitti manni guddaa kan jedhamu mana sabni keessa jiraatu jechuudha. Lammiin isaanii keessa jiraatu fooqii jalaa aga gubbaati. Gizee achi ol seenan hojiin kun hin baay'ata. Ijoolleen kun dhiitee bariitee dalagaa kana yoo dalagaan kun humna isaaniitii olii madaamin immoo hojii dhibba namaa jijji jechuudha. Hin beektu ijoolleen gola ormaa keessa hojjettanii hin beektu oduma hojii tokko hojjechaa jiran hojii 10 namaa jijjanii deemu jechuudha. Gizee kana nuumti warri keessa turre jechuudha biyya arabaa kana gizee hojii akkasitti ajajamnu san kana fixeen kanan hojjedha kana fixeen kanan hojjedha jennee sammuu keenya yoo yaannu baay'ee tokko sammuu nu cannaqama jechuudha. Inni galee baay'ee nu cannaqama hojii kana inumaan fixaa kan jedhutu fuuldura keenya dhufa dalagaan baay'ee ulfaata waan ta'eef ijoolleen haarawaa biyyarraa dhufan kun dalagaa kana hunda yoo ajajaman akkam godhen dalagaa kana fixa jedhu ofitti aaruu hin boo'u hin dadhabuu hin beela'u nyaatallee akka biyya keenya kan biyya ofiititti hin argatanii nyaanni lallaafan biyya kana keessa hin jiru yeroo baay'ee kan jiru ruuzidha kubazii minaamina kana malee waxi shiroo waxatanii biddeen fatfat godhanii nyaachuun hin jiru. Sa'aatiitti beela'anitti argachuun hin jiru sa'aatiitti dhoobatanittis dhuguun hin jiru kuni iyyuu dhukkuba tokkodha jechuudha. Kanaaf jechuudha warri dallaalotaallee gizee ijoollee biyyarraa fiddan jechuudha. Daa'imman akkamiititu biyya arabaa yoo dhaqe hojjechuu danda'a jedhaati ilaala jechuudha. Baay'een keenya amma anarraan dabalate jechuudha. Garuu nutis balleechaa qabna maaliif jennaan dallaalota qofa osoo hin taane yeroo paaspoortii baafannu umurii keenya malee umurii nama biraa baafanneeti jechuudha kan biyyaa baanu. Ani mataan koo jechuudha fakkeenya yoo fudhadhe yeroo jalqaba biyyaa ba'u jechuudha mattaawqaa umurii 18 nan baafadhe jechuudha. Mattaawqaa kiyyarratti mattaawqaa umurii 18 hin baase yoonan immoo iyyuu ejensii biiroo dhaqee paaspoortii baafachuu deemu umuriin 18 illee darbuu hin danda'u jedhanii jechuudha. Ani garuu umurii 18 yeroo san 18 baafachuun koo darbuu nan danda'a jedhee jecha yaadeef jechuudha. Umurii gizee
jalqaba biyyaa ba'u jechuudha. Umurii koosa ta'ee odoon taane 18 sunu garuu darbuu nan danda'a jedhee yaade tanan jechuudha. Garuu achi geenyan immoo hin danda'amu naan jedhani achi deebi'ee tanan immoo amma maalan godhe ishee tokko fuuldura jirtu sanin lama godhe jechuudha. Dhaggeeffadha lama godhe umuriin koo dhaqee waggaa 28 ta'e jechuudha. Umuriin koo waggaa 28 ta'e lammata dhaqee umbiratti deemu nan darbe jechuudha. Amma umuriin koo guddate ka waggaa 18 irraa gara 28 ol guddateera. Paaspoortiin koo naa bahe jechuudha. Arabdoonni amma kan laalan umurii paaspoortii irra jiru san inni gale anamma isaan umuriin kiyyanni dhugaan waggaa 28 na qabatanii jiru jechuudha. Tokko jedhe yoo nan biyyaa ba'u yaani umurii 18 jechuun nama guddoo jaartidha jechuudha. Akkasitti na fudhatanii yeroo duraati baay'een cinqamaa ture jechuudha. Asitti umurii malee biyyaa ba'uun akka nama miidhu ofirraa nan arge jechuudha ijoollee. Kanaaf jechuudha baay'een keenya umurii sobaa baafannee akkasumas immoo biyyuma ormaa jedhame dhageenyee kan biyyaa baanu jirra. Gaafa as geenye immoo wantoonni nuti hin eegnetu nu mudata jechuudha. Wantoota nu eegnetu nu mudata. Hojii humna keenya olii hojjedhaa nuun jedhu akkasumas immoo gaazii amma dhugaa wanti natti dhagahame yeroo hundumaa biyya Arabaa kana yeroo hundumaa yoo yaadadheetu imimmaan na qabee na boochisu fooqii sadaffaarra hojjedhan ture yeroo sanii fooqii sadaffaa kanarratti liftiin hin jiru darajaarra deemni fooqii sadaffaarra ol baana jechuudha. Gaaziin dhumatee guyyaa tokko gaazii yeroo dhumatu kana gaazii kana dirqama gaaziin dhufee nyaanni hojjetamuu qaba. Gaazii dhumannaan gaazii dhumate isa dhuma gaazii fixate kana gadi buusinaan jedha. Ishi kuni waan jedhu duwwaadha garuu sibiila inni ulfaatanii beektu haa ta'uuti baadheen gadi buuse jechuudha. Isa guuttamee dhufe sanillee baadhee ol baasinaan jedhan. Hin danda'u jedheen hin danda'u yookaan gama na qabannee wal gargaarree baasna naan jedhan. Hin jedheen jennaan maal hojjechuufi kan kana baattee ol hin baasne maal hojjettee nyaatta naan jedhan. Jennaan kana baadhee hin baasu danda'eetis hin baasu jennaan. In baasta baasinaan jedhan jennaan hin danda'u akkam godhee tanan kana baadhee fooqii sadaffaa jechuun baay'ee ol dheerata jechuudha. Dhugaa hin beektu ka jennaan odoo namii dheehoo odoo narratti kufee hoo jennaan yoo duute si gannaa maarree naan jedhan. Dhugaa dhaggeeffadhaa yoo duute si gannaa maarree baasinaan jedhan. Anis garuu baasne humna kiyyaa olidha. Garuu jechi isaanii suni arrabni lafee qabu lafee nama cabsa akkuma jedhani ammallee jecha isa yoo yaadadhu yeroo baay'ee natti dhagahama jechuudha. Biyya Arabaa bakka ijummaa badduu tanatu keessa nu teechisa malee biyya Arabaa baay'ee badaadha jechuudha. Bakka rakkoo keenyaaf yookaan miidhama keenyaaf wanna takka iddoo takka hin qabani jechuudha. Isiniif galee kanaaf daa'ima xixiqqishuu fiddanii asitti gaafa rakkistan ofan yaadadha jechuudha. Yeroo san waanan ta'e waanan beekuuf har'a keessa darbe jedhee waan dubbachuu hin dandeenyeef bakka natti dhagahama jechuudha. Baay'ee tokko natti dhagahama. Kanaaf maatiin illee jechuudha maatiin ijoolleet illee daa'ima xixiqqishuu biyyaa baastanii asitti rakkisuu irra daa'imti keenya yaa guddattu barumsa yaa barattu kutaa 10 isaa xumurtu baay'ee nama kutaa 6 kutaa 5 keessa hafaniiti jechuudha. Kan dhufan dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee baay'een barumsa baradhaa bakka biyaansi umurii keechaniin akka ol madaalu jechuudha. Namni tokko barachuun dookumentiin harka keechanirra yoo ga'e isin fayyada jechuudha. Barumsa keechan addaan kuttanii biyya ormaa dhuftanii asitti rakkachuu irra rakkattanii barumsa keechan san barattanii umurii keechaniin madaalchiftanii gaafa umuriin keechan ga'ee jedhee biyyaallee baatan garaa isin nyaatu jechuudha. Baradhee barumsa koo xumuree bakka carruma dhabee tanan biyya ormaa dhufe jettanii gaafa san mataa gadi qabattanii hojjettu. Garuu gaafa barumsa illee addaan kuttanii biyya ormaa dhuftan kan gaabbaa jiraattu jechuudha. Odoon barumsa koo baradhee fite barumsa koo akkanatti keechaa hafee biyya ormaa biyya gadadamtuu kana dhufe jettanii gaabbaa jiraattu waan ta'eef an akka mataa kootiitti barumsa saddaan hin kutinaa umurii keechan malees biyyaa hin ba'inaa gaafa umurii keechan malee biyyaa baatan maraatutti nama saaxilaa dhukkuma hin beekamne nama saaxilaa hojiin umurii malee yoo namatti baay'ate baay'ee nama miidha. Kanaafuu sinin jechuu jaaladhaa ani viidiyoo koo asumarraa nan goolaaba yoo nan balleechaa qabaadhe yoo nan dogongora qabaadhe dhiifama naa godhaa naa uffalchaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti immoo turtiin keechan turtii gaarii nuuf haa ta'u.